waa'ee akkaawuntii irratti akkaawuntii kan nama amanama nama sheekaa akkaawuntii seera qabu akkaawuntiin uummanni sirkaatti nyaatame sun akkaawuntii seera qabu jedhamee nutti fidame asli hin beeku sitti illee yeroo argamu akkaawuntii seera qabaa ka jedhamu kun wallaahi ana biratti hin dalagu qaruuteen namarratti gowwaa nufirratti nu gowwaa sanillee taan ina jira akkaawuntii seera jedhamu kun guutuun hin dalagu qaamuma seerri miidhama yookiin ka seerri beeku malee qaama biraa gargaaruu hin danda'u akkaawuntiin seera sigale akkaawuntii nama sheekaa ka jedhanillee sheekallee argitee jirta walumaan argine sigale jinni irratti gurrare kana waan ta'eef ila ummata achi keessaa ba'e ijoollee achi keessaa iyyaa jirtu san maahiin suniin intala jabduudha namni achi keessaa jarri haa kennattu ol galchaate akkanuma liibi akkuma dura liibi irra baatee ittiin jarri jettu san nama achi keessaa jarri kennatte namni osoo sodaatu masalan gargaarsa akka yeroo awwalaan akkaawuntii akkanatti haa banamu siin jedhe sanaa silee yaadatta akkaawuntii kanarraa hagam wal mormaa turre nama osoo sodaatu namni naannoo sanii osoo sodaatu akkaawuntii godhate na ajjeesan jedha birri san hin nyaatu wal beeka waan ta'eef akkaawuntii ijoolleen qeessanii ijoolleen rakkoo san keessa jirtu filatte yoo gootan bareeda sigale ana santu waan gaarii natti fakkaata jechi sheeka jedhu kun illee hin dalagu jechi amma maatu jira beekta afmiyye seera maatu jira beekta birrii guddaa akkaawuntii nama dhuunfatirratti mootummaan gaaffii dabarsu mootummaan warra mukaatii qawwee bituufi siin jedha mootummaa sisaam kuma 200 no boro nuti dubbatu hin jiru birrii yoo akka carraa rabbi godhee miliyoona 4-5 bira ol tare mootummaan sisaam gaangistara biyya bulchaa jira abbaan fedhe mootummaa deeggaruu danda'a garaan isin dhukkubin biyya akka biyya bulchaa jiru gaangistara kaadireen hundi fi mataan kaadireen mataa waraana dhuunfaa ofii qabdi akka warri badhee taa'ee deeggaruu kanaa miti namnummaan dhuunfatu birriin isaa xiqqoo yoo ol wayyaa'e bar hawaalaatti buusisiisanii halkan bar dhufanis fudhanii siin deemanii yoo obboleessi kee obboleettiin ta'e birrii qabaatte diyaasporaa meeqa akka tasnaanna'uu biyya gale heerumuu biyya galte fuudhuu biyya gale wanta godhanii beekan hawaalaa buusisiisanii beekan sini galee waraqaa daninnatii baasanii fi nama waan kanarratti bobba'eetiin uummata saamuu jira. Irra hedduu nama warri shurrubbaan kun barri warri mataa daabee kun lama bar. Inni rifeensa noormaal qabu daabeen noormaalii irra hedduun abaa'oo ganamaati warra uummataaf qabsaa'u. Inni aartee kaayatu kun bar waraana mootummaati. Abaa'oo mootummaattu jira abaa'oo dhugaattu jira. Yemangiste alle sanjalattillee kakaadiree jira. Baalasilxaaniin gurguddaan matatti waraana qaban. Warra qabsoo dhugaa qabsoofna jedhu kana fakkaatanii halkan dhufanii uummata dararan. Ayaa saallifu. Kana amma ka dhiibbaa ta'e. Waan kanarraa illee yaada kee yeroo tokko fixadhee garbuu. Gabaabsi yalla nama baay'eetu yaada kee gabaabsee barbaada rakkanne. Kan gargaarsa akkas ila kan gama mootummaa guyyaa mootummaan kun poolisii oromiyaatti wanti jira guyyaa milishaadha halkan immoo gaachana sirnaa waan jedhamu jira kan uffatonni kan uffata poolisii uffata waraana dabalisummaa oromoo godhata aartishaalii mataa kana qaba gaachana sirnaati maqaan isaa maqaa qabaan amma Ahmadin Fuusise jedhee miti anin beeka ganda duwwaa tokko keessa maqaan isaa Abdulqaadir kumaandara jaraatti ka gaachana sirnaa halkan bobbaaseetiin argitee uummata wanti godhaa bulu uummata qabeetiin hin saama birrii hawwalchiisa waan akkasiitu jira sii galee kan waa'ee uummata sirkaa namoonni hedduun sittuu gufuu ta'e akkana haasaa jiran waan gargaarsa kana bira tarree namoota gabbu'an ilillee darbin taloo gargaarsa uummata sirkaa irratti sitti illee gufuu ta'e namoonni hedduun ka keessan gaafatu caalama miidiyaa irra gaafataa jira kana bira achi tarree hin sheeka nyaate maafiyaa nyaattee Dubaayin kana jirtu ijoollee argiteetiin har'a akka gaariitti Dubaayin keessa hagadhaa dalagaa hin jirtu birrii saniin bashannanaa jirti ijoolleen. Kan hunda gargaarsa kana bira tarreetaniin atis hin beektaa gadi baafna miidiyaa irratti sii galee an kanuma jechuu barbaada waa hedduu haasa'uun barbaadu garuu waan gargaarsaa san irratti asli akkaawuntii dhalattoota naannoo sanii osoo ta'e akka gaariin natti tolaan. Dhalattoota keessan irratti guuree miti maaliif uummata biraan ga'uu dadhabdan sirkaami dhalattoota naannoo saniitiin dhalattoota naannoo saniitiin sirkaami sheetichi sirkaami isin ijoollee sirkaatiin gurgurteessa nama ormaatu isin keessa jira. Sheeyaqub eessatti akka inni ta'e sirkaanaa ta'u malee waa'ee sirkaanuun beeku. Hattuun tokkoffaa sheekotii. Amiyye
hattuun gandan qabdu. Obboleet garaan haadha burreedha. Mana tokko keessa nama nagaatu jira, nama qalamaan barbaanne jira, hattu jira. Sigalee miti. Fakkeenya yoo kakaafnu taate ilaa ammaatti parsantii muraasa malee gargaarsa ganda kamiitu dhalattootuma ganda saniiti eegas biriin uummatan gene dhufaniitu makama warra sagantaa qabe woqqasan argan. Sigalee mi. Inni dhibbataalleen yaada keessan fudhanneerraa homaa rakkoon qabu galatoomaa waa yaada nuu kennitaniif eenyu kabiraa kan dubbatin usmii jedhu Okay, qoya ammayit irraan banatina hin geenne taraan keessa. Sagaleen keenya jiraame doktor? Ani waan guddaa dubbachuun barbaadu kawaa'ee akkaawuntiin gaafa sirraa'ee jedhe gartee nuti qophiidha mallaqa qarqaarsa hawaasaa kana bira dhaabachuu fi kawaa'ee qarqaarsi eessatti akka ta'uuti. Waa'ee qarqaarsi eessatti akka ta'u hawaasni kunillee beeka. Waggaa lamaan kana durallee mormii gargaarsa Dubaayitti wala rakkoo qabu mana baabaa dura deemfatti. No. Lakin durallee nama narrabsiisiisin asili of eegilaan. Durallee mana keenyatti haa ta'u hin jenne har'allee hin jennu jechuudha. Wayitii garadhate. Amma wanni isin galuu qabu tokkoffaa irratti qarqaarsi kuni kataamu Oromoon kamuyyuu hin beektan. Waggaa lamaan kana dura wal dhabdee wayitii dhufeetiin hin jedhe qarqaarsi dhiibban akkuma amma godhamaa jiru kana irratti asirra godhameetiin hin jedhe Oromoon ufii isaatii walii galeetiin doktora bakka buufatee shuumate. Waggaa 5 aangoon namaa kennama. Waggaa 5 waan hin dhumatiniif waggaa 2 qofa bulchee waggaa 3 tafe waan ta'eef haga filannoon geggeeffamu obsa. Gaafa filannoon geggeeffamu waggaa 3 kun dhumute sanbooda abbaa isin ta'u bakka buufattan. Kanuma isin jechuu barbaada. Taani uummata keenyaaf rabbi nagaa godhuuti akkaawuntii san nuu sirreessa yoo dandeettan karaa haqaatiin gartee hawaasni kunillee akka kana duraatitti qarqaarti akka guufatu waan sodaa qabuuf jecha waan san irratti cimsaa gaafa geessanu wanna jechuu barbaadeeti ani haganuma dubbadha bakka caaraa nama biraatiif kenna. Ayyee caaraa nama biraatiif kenna. Eliyaas tartiibaan dubbadha. Jirtu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma hundi keessanii warri saba keessanii faduudhaan akkanatti halkanii guyyaa dubbattan. Asli kaleessa ergaati mana bantee haasoftanii cufte booda warroota silaa waldhabbii qaban waa'ee akkaawuntii irratti wal mormiin jirti jedhamu hunda isaanii walitti qabee mana kiyyatti mari'achiisaan ture. Mari'achiisuu bira darbee araarseen jira. Afoo itti walii godhanii jiranii. Baabaa Nuraddiinii fi Leemman araaramanii jiranii. Akkasuma immoo Haaji Gabiilleen maahiin ka keessa jirtu hundi isaaniitiyyuu araaramanii waliif waadaa galanii du'aayii walii godhanii tokkummaa waliin dalayna jedhanii jiran. Eshi dura maaltu jira wal dhabsiisee ati araarsite? Ka duraa diqqoo kara kiyyaan haa ta'uun takkallee ni jirti. Sun sanuma sanachumatti naa dhiisi. Duuba waan milishaan ganda keessatti kara kiyyaan haa ta'u yeroo fi asliin haati faatee makiin warri mana murtii federaalaa kun waqqafamuu qaba. Waqqafamuu qabu jechuun maqaa keessan nuti ol fuuneetuma gaarii kaasna malee. Yaa hammeenyaan hin kaasnu. Amma fakkeenya mana kiyyaa yoo gootan wallaahi haati faatee tanurree dubbattee beeytu hin dubbattus makilleen akkasuma anillee akkasuma nuti qaama tokko warri gurguddaan kun jiraaltonni gurguddaan waan milishaan jira kanatti wal loluuf nuti uummanni nokomatuu qabu. Tokkummaa dhabdan jedhanii maaliif wal dhiiban jedhanii mana maraa deemanii haasa'uu qaban. Nuti bakka nu waaman hundatti yeroo kamuu uummata keenya gadiin awwaannachuudhumaa fi dubbadhu bagara biizinii araartee qabxaa. Kanaafuu jarri amma araaramtee jirti waa'ee gargaarsa uummataa keenya irratti wal dura hin dhaabbannu kan jedhuu fi hundi isaanii waadaa walii galanii afoo itti waliin jedhanii gargar bahan. Akkasuma immoo warri biyya keessa jiru ka garee lamaan irraa iyyuu jechuudha. Irbuu seenanii. Warri ka irbuu seenan jira yaa wal qabatanii. Eka qabsaan irbuu seenaa bara lafeen gootota nu waangafoota kennaan waa waraantuu amma akkam godhu qabde Eliyaas beeytaati. Qabsoo keessa beeki qoosallee qoosatuma qabsaan. Amma booda yoo jala kana qabsaa'onni wallole lafeen gootittii teennaa dhafaaxeen haa waraantu. Lafeen doktora waggaa deemi turoo barateen haa waraantu. Lafeen shugguxii Oromoo haa waraantu. Amma booda qabsoo uummataa gufachiise jedhee qabsootti deemuu qaba namni qabsaa.
Okay. Kuni ka warra TikTokii gubbatti wal jecha wal tuttuqaniiti ka araaraman. Ka lafarratti immoo garee lamaaniyyuu akkaawuntii lamaan irratti jarri wal dura dhaabbattee harkaa qabdu ka Haji Gabiitii fi ka warra nama sadiini jedhan suni akka ammati jette kanatti harka lama wal qabatanii walii kakatanii waadaa walii seenanii jiran viidiyoo si ergee jira gara WhatsAppiitti ilaaluu dandeessa. Ashi. So amma wanni jiru an akkalatti waa laman jechuu barbaada yaada kanarratti jechuu. Kuni kan wal mormii wal dura dhaabannaa dhumee jira. Ammatti ka jiru yoo lakki warri lamaan sun garee lamaan sun agartee Haji Gabiillee warra sanitti achi makamee nama 4 ta'anii koreen biraa jara jalatti illee ijaaramtee gubbaan illee ijaaramtee haa guuramu sanirratti illee yoo jettan weel sunillee waan fudhatama qabuuti. Wan tokkummaan uummata sanirra warri namni biraa ka uummata san beeku hin jiru. Ammallee akka argetti akka hubadhetti manguddoota sheekota warroonni sunni warra ganda sanitti dhalatanii guddatanidha. Warra hawaasni yoo jarri waa balleessitellee kokkee qabuu danda'udha. Lammataan lakkii ka isaanii hin ta'u internaashinaala goona akka hawaasni biraallee gargaarutti yoo jettan lamaan itti yu'an mormii takkarree irraa hin qabu garummoo asiin wanni an siidhamuu barbaade warra sanirra warra amma ijaaramee jiru sanirra warra namni biraa ka uummata sirriitti beekuu danda'u uummata san dhaqee akkasitti tajaajiluu danda'u hin jiranatti fakkaatu waan kana bakkima lamaan kanatti silaa gannuu dhaabdan internaashinaala goonaa or warra san haa ta'u ka jedhu irratti. Yaadni keessa. Asirratti waa dubbadhu. Yaada kana duraanii waliin dubbannee turre yaadni kun amma diigameera because sababni birriin Harargeetiif tasirkaatu ni qabamteef waan akka wantiin hayyama mootummaa bira hin qabu jedhame sababa godhamee namni birrii san nyaate waan ta'eef akka wanti hayyama qabu onni ji'oo hayyama qabu. Geessu danqaa godhan malee ka uummata Harargee akkaawuntiin hayyama hin qaba inni ji'oon ka usaatu ta'a. Tanuma nyaatamne danqaa wayitti ture malee wannoo miti. Wanni birriin kun rakkateef wannan jechuu barbaada diiteelii seenuu osoo hin ta'in akka wanti sababeeffame. Kanaaf akka NGO bakka ka ijoollee sirkallee I think warra koree turetti wallee na fakkaate. Bakka barbaachise gahuu danda'u ta'uu qaba akka wanti kun jecha. Ka dabalataa wanni goonu amma waan lama yaada lamatu jira. Tokko mana ijaarraa tokko nyaata geessinaaf qarshii kana hagate bakka qixxetti adda qoodamee miliyoona 2 haa ta'u mana tokko illee haa ijaaru makiinaa tokko illee haa bitu godhama jecha. Akka wanti maan Oromoon guutuun isin gargaarreette Oromoon guutuun isin gargaarreette akka wantiin Oromoon guutuun amanturratti birrii walitti qabame koreen kun diigamuun qabu ka gandaa ka ijaarame kun isaan wajjin wayita hojiitti seenan wajjin hojjeta waan ta'eef qarshiin kun beekamee miliyoona 5 miliyoona 10 jedhamee akkasitti seeraan kaayamee qarshiin haganaa mana haganaatiin eebiluun faa namni irraa du'e sanii haa ijaaramu qarshiin haganaa makiinaa haganaa haa bitamu jedhamee haa kaayamu malee waan kanatti atakaaroo ta'uu hin barbaachisu keessatti ijoolleen achi jirtu sun irratti hojjechuu qaba warri biyyaa sun jecha. Dabalataan ammallee simatti deebi'aasli ati irratti hojjechuu qabda. Wanni kun yaadni kun faca'ee akka addaan hin hafne jecha. Soqamee maafa raayyaa ka jedhame san illee hin taane waan Oromoon guutuun irratti gargaaruu barbaadu waan birriin sun osoo garaagararratti mootummatti illee gara kaanitti illee irkatee sababan godhanne. Uummanni kun ammallee dhaqaniiranii. Warraan bakka rakkoo mudate gargaarsa keessaa ekspiriyaansii qabu. Ammaa geessanii karaa geessanii jiran kanuma ammaa geessan kanuma haga tokko kumtaala 5 haa taatu kumtaala 10 haa taatu kanuma haga tokko naannawa tokko geessanii jiran. Si qunnamsiisaa haga tokko geessanii jiranii kun heeraan ka mootummaan eeyyama baase waldaha hawaasummaa fi misoomaa jedha eeyyamuma qajeelaa mootummaan baasee fi ka kenneef jecha. Homaa sun rakkoon qabu. Ammallee sandaraan irra dalagaa jiranii jechuudha. Kamama deemaa jiru kana nagahaan akka wanni kun uummata kana ga'ee uummanni kun garaa baraaratu yoo xiqqaate dukkaana 20-30 bitanii fidaniiranii fi yoo xiqqaate kubbaayyaa bishaan ittiin dhugan uummanni kun hadha harkaan kornyeen bishaan lagaa dhugaara kubbaayyaa 200-300 akka bitanii fidaniiraniif jecha muka san jaalatti hin cadhiifne urga wanni kun galee kana godhanii fi jiranii an kana duubaan si qunnamsiisa wanni guddoon maayikii isinirraa fudhadheef illee isinittiin dheeradhu dura wanni irra xiyyeeffachuu qabnu ummata kana xiqquma sii binnee fi afaanitti haqinyu ummanni dha 17,018 jedhan kanaa oli ummanni dha bakka sanirraa buqqa'ee muka jalatti rakkataa jiru
wallahi kun dubbii dhugaati dubbii yookaan siyaasaati miti dubbii yookaan Amma aadaati barbaadu miti kun jira beekta dubbii infidadha maatu si aarsa beekta. lubbuutiyya infidadha kanaafi ijoolleen hirriba dhabanii shamarran teena rabbi jazaa isaanii haa kafalanii hirriba dhabanii muka jalaa olii qocaniitiin godhaa jiran hedduutu jiranii jara si qunnamsiisa kanarratti haa xiyyeeffannuu siin jechuu barbaadeeti dhiifamallee naa godhaa isinitti dheerachuu kiyya wanni ani ijoolleellee na waamanii dhufe nama na waamee dhufe ijoolleellee na waamanii dhufeefi waa'ee amma eenyutu nuu geessaa akkamitti uummata kana qarqaarraa akka jedhu irratti abboo uummanni akkana rakkataa jiran isin akkana olii gaffiigaa jirtanii waldaa hin qabnaa ummata kana nama nuu geessu hin qabnaa dhaqaa kana nuu godhaa jedhanii sanii fiigee dhufe. Inni lammaffaa meetan aslimaa nu danda'i. Ka abbaa biraa amma achi abbaa nuun deemu hin godhanna. Ta'amma haga wannoo kana jala rakkinna kana jalaa baanu qarqaarsallee manuma keetiin nuu godhi. Uummatallee atummaan nuu qunnan. Warra daaspooraa asirra jira kanallee atummaan nuu walitti qabi. Meetan atummaan abbaa nuu ta'e. Rabbumaa jedhi uummata kanaa jedhi. Atummaan abbaa nuu ta'e tanarratti watakkallee amma achi mariin biraan barbaachisu garuma fuula waan dubbatu labeetii tanaatummaa waan nu goote godhi atummaan fuulatti qajeelfadhu manallee kan kee godhi Karena akan dandeen tabaaba shari'aa dhufaa jalaa qabbaa. Manallee kan kee godhi atummaan nuun deemi tan atummaan nu hoogganii siin jechuu barbaadeeti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu lamaan watanaafan mana biraallee nuun soqi waan biraallee nuun godhin makiin si bira jirti haati faadhee si bira jiranii si qarqaaranii si tumsanii atummaan abbaa ta'e nuun deemi. Itti dhukkubsadhu akkuma kaawwanii dhukkubsatu itti dhukkubsadhu abbaa ta'e nuun deemi namni martinuu si jala yaanaa. Waan dandeenye si bira dhaabannaa siin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu fixadhe tataanii duubaan si qunnam. Ulfaadha gaatoma ayyee. Amiyya dubbadhu. Meeqoo Nuuraddiin? Ila wanni xiqqishuu dubbadheetti nama jala gabbuu barbaada. Ka eessatti gargaaramaa kun wanna man gaafachi.